Era qaalittiin giddiin mana beelloo nageessite giddiin koshina isaanii keessatti heerumaa giddiin koshina keessatti zalkii godhadhaa na ajaa'ibsiise miti bari dhugaa rabbi maaltu ture kaleessa mana uffata qorraa bituuf manaa gadi baana jechuudha na fuutee deemte amma qorri dhufee jira waan ta'eef ijoolleef bitti ana osoo hin taane hedduu takka na ajaa'ibsiise waan na mudateen isinitti hima jechuudha yaada keessan dhingeddaa irratti hedduu tokkaanis ejjennoo fudhadheetiin yaada ishee mormoo eegalee jechuudha jechuun naan ta'uu fiduun barbaadu biyya koongalaa kana gaafan jiru duratti situ nu gaafate situ ishii jedhee piroosesii jalqabne amma akkamitti yaada jijjiirta balaan buute jechuudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشما كمنا جرت سنين جتة حبيبوتة وانا ما جابوا توكو جركون وقارب بجاريدا قرونا من إسانا من جوات عاجتشولا نمني نجالة جد إيرتوف قتي أوفيس هاتي جوات عاجتشولا مالي بحقو ما كانت وانا نرجع جرا وانتف مالي بك خالصة قافة شيني ما نبيلو نجيسيتو أنا بيلو سيمبربادون جه لأن يوم ما ستزلقي قد أشولي باته bitattee galtee biyyatti kireessitee irraa maallaqa argachuu dandeessan ajite maallaqa birrii meeqaan beelloo qaalii kana bitee gala ani kuwaadha mee adara rabbi yaa wachumaan biyya keenya manni uffataanii jiraachumaa fudhatanii gaafa zalgii oobate kan rakkisuun kun hin jeen inni akkasitti dhukkee irraa kaasnee nattaarte ani wanni isaan na ajaa'ibsiisan tokko akkuma isin jettan jechuudha yaada keessan hedduu naaf qooddanii jirtan galatoomaadha. Komentii 115 naaf barraa'e laayikii 328 komentii kana keessarra hedduu isaa jechuudha asitti jijjiiramuu hin fidinii akkarraa kana miti biyyatti galii isuma wajjin hojii hojjedha nama hedduu wallahi yaadi keessa wal fakkaataadha jechuudha hedduu takkan isin galatoomfadha amma jaarsa kiyyatti illee hin himne jechuudha maaliif yaadan kaasee hin dhufinii faayidaan nuuf hin qabu jedhee ganaan itti waa'ee namaaf oolaan irra hin jiru inni garuu yoona piroosesii jalqabee yoo ka maallaqa baasee waan kana mijeeffachuutti jiru taate ani immoo deebisee yaada kana jijjiirre xiqqoo nattaaruu hin oolu isa wajjin walii galla ooluwanna kan koof kansaa nama hin dhibu yookiin kan koof kansaa na rakkisu garuu kanuma jaraa kana na dhibe jechuudha. Wanti na ajaa'ibsiise takka hojiin isaanii sa'aatii 12 guutuu hojjetama jechuudha. Namtichumti mana kanaa ganama barii ka'ee galgala maqariibatti gala jechuudha. Kana jechuun namni takka gaafa xalabaan isaan jala dhufe bakka abadan dirqama isaa osoo qilleensa fudhannee osoo uummata kan dubbanne dirqama isaa hojjechuu qaba jechuudha. Namni biiroo hin qabne immoo eessattuu jijjiirrachuu hin danda'u jechuudha. Anis gaama gaafa inni dhufee jedhee sa'aatii 24 koshina isaanii keessa hojjechuudha. Inni isaachuu jechuudha eessatti wal arguudhame akkuma isin jettanii kisaaraarra kisaaraa isa duubaate jechuudha uummata kanan fayyadu inni dhufuuni baay'ee takka waan gaaffinatti ta'eef isiniif qoode jarri amma namni fayyaa qabutti kan isaan hedduu tokko nama jaallatan hedduun keessan jarri kee nama gaariidha maashaallah kan jettanii jirtu galatooma nama gaariidha gaaromminni alagaa ammati fayyaa qabdutti ammati gootuufitti anis gaarommina isaanii nin galateeffadha wallahi billahi jechuudha rabbii kiyyaani gizee takka yaa rabbi atumaan umurii isaanii dheeressi duniyaa kiraa isaan gammachiisi jannatal firdoosi kenniif hin jedha rabbi kiyyan arga jechuudha maaliif lafa isaanitti garaa laafanii hedduu takka na gammachiisanitti hedduu takka du'aa godhaaf jechuudha bakka isaanitti jabaatanittis immoo alaagaadhaan jedha ittiin mufadhu guyyaa takka jechuudha akkuma isin jettan guyyaa takka baay'ee nan dhukkubu alhamdulillah ilkaan na dhukkubee waggaa 3 dura jechuudha ilkaan na dhukkubee mana yaala na geessanii jechuudha ila namni takka hagati fayyaa qabdutti si ergataa achi si darbaa fuudhii geessi marre siin jechuudha gaafati guyyaa 2-3 ciiftee dalagaan isaa lafa teesse garuu ijaan argaas hin danda'u si darbaa sin barbaadu jechuudha wanta ni irratti qabee gaafa sana mana yaalaa dhaqee ilkaan buqqifadhe jechuudha gaafa ilkaan buqqifachuun gaafa sana hedduu tokko natti cime jechuudha akka gaafa sii ta'een beeku wallahi nan gaggabee boqoo kiyya gar malee ganna qabanii beektaa boqoo kiyya gar malee ganna qabanii ilkaan kana asii buqqaasuuf jecha woroonni ilkaan buqqaasan jechuudha afaan kiyya waliin naa deebuu diti maaliif gar malee asii achi na ciibsanii ilkaan kiyya hedduu gargar afaan kiyya hedduu gargar qabanii ilkaan afaan kee walumatti na deebuu dide wallahi osoon ka shaadaa jechuu barbaadutti akka shaadaa jedhullee hin qabu jechuudha maaliif afaan kee adda banamee hafe jechuudha ilkaan buqqaasutti hedduu ilkaan kee afaan kee adda qabanii turan gaafa san doktoroonni gaafa sanarraa kaaseen jara kana madaalee jechuudha nama alagaa yaa'oo wallahi billahi quraanallee natti qaraanii jechuudha gaafa sana jarri doktoroonni rifatanii warra nageesse waamanii jechuudha quraanatti qaraanii rifatanii bishaan natti naqanii jechuudha afaan kee walitti deebuu dide gaafa sana yaa'u an akkas ta'ee ijaan na arganii nan gale jechuudha
galee osoon sa'aatii tokko caalii hin ciisne galgala isaa kottuu kana nuu godhi maaree nuu godhi nyaata galgala naa jechuutti kaan jechuudha. Na ajaa'ibe wallaahi billahi garuu osoo haadha ofii taatee ijaannattee dhukkuba kee kana arguullee baattu dhageessullee dhukkubillee sitti cimuu baattu haadhi kan kee hedduu takka garaa sii laafti haga guyyaa 2-3 hin dalaginillee siin jetti jechuudha. Biyya keenyatti namni ilkaan buqqifatee galenna lafatti ittiin zoora jedhu dhiiga bahe waan ta'e lafatti ittiin zoora jedhu hin ciisa haara galfata dhedhaan mataarra kaamaa fi amma guyyaa 2-3tti hedduu dalagaatti gadi hin dhiisan jechuudha. Garuu mana ormaatti haguma arra rabbiin keenya qabeenya guddoo nuu kenne fayyaa kana jechuudha. Dhaqii fi diggeessi maarree kana san haga siin jedhanitti ati isaaniif mootiidha jechuudha. Si jaallatu si kabaju. Gaafa fayyaa dhabde garuu kalaas. So kanaaf yaada keessan irraa waa hedduu nu badde jechuudha. Gaaromminni isaanii akkuma jirutti ta'ee fayyaa ta'an alhamdulillah. Garuu gaafan fayyaa dhabee akkuma gaafasi sana na godhu miti. Yoo dhukkubee ciisee jedhe akkasumatti bakka namni namatti jijjiiramaa yookiin immoo kayoo jedhu siin jira yoo jechuu hin dandeenye si jibbaa. Kanatu dhufa waan ta'eef akkuma isin jettanii wallahi billahi jechuudha. Biyya ofis unuma jiraata namni. Warroonni biyyattuu waa qabanii daawwannaaf dhufanii deebi'u malee biyya namaa kana keessa jiraachuu hin barbaadan. Maaliif biyya namaa keessa gaafa teessu maallaqa qofa argatta. Tokkoffaa maatii keerraa fagaattee fira keerraa fagaattee wanti ati teessee lakkooftu maallaquma ishee jiyaan argattu qofa jechuudha. Ani warra Ameerikaa jiraataniif hin gadda wallahi billahi maaliif ani jechuudha. Waan nyaadhee bulu hin dhabin malee mana keessa jiraadhu hin dhabin malee biyya ormarra dantaa hin qabu. Ituu jirtu du'uudha bari maallaqaaf jettee ituu jirtu du'uudha. Fira kee wajjin gaddaa gammachuu isaa hirmaachuu hin dandeessu. Haalli kee wajjin haasoftee bakka buna dhuddee wajjin gammaddee waan hunda wajjin hirmaattee yeroo kee dabarsuu hin dandeessu. Maallaqumaaf jecha qofa galeessa ta'anii bakka isaabatti galanii maal abbaa sheefiqa maallaquma qofaaf moo maal waansa arra jirra malee boruu hin jiru. So kanaaf yaadi keessan hedduu takka ejjennoo naaf ta'ee hedduu takka baay'ee takka isin galateeffadha. Wallahi nama waa mari'achuun gizee takka gaariidha gizee takka badaadha isiniin jechuu barbaada. Hedduu yaadni keessan wal fakkaataa kan koomentii takka irratti laayikii 14 9 7 akkas qaba jechuudha. Kana jechuun koomentiin baay'achuullee baatu yaadumti nama sana gaarii taanaan akkasi laayikii gootan nin beeka jechuudha. So kanaaf alhamdulillah rabbi fayyaa nuu kenne nurraa hin fudhatini hedduu takka isin jaaladha isin kabaja yaada bareedu naaf qoddanii galatoomaa isin jechuu barbaada. Warri maatii koo hin taane maatii koos ta'uu hin dagatina. Ammas yoo rabbi jedhee fedha rabbi taate asitti wooni eerumullee baadhee biyyattillee galee yoon eerume jaarsa kiyyaallee waliin sin barsiisa isiniin jechuu barbaada. Warri baruu barbaadanii warri nama jaallatan warri wanne qulqulluu qabdanii warri mootuu akkasumaan ijaan argaa nama jibbitanii bakka amminni kun sammuu keessan isin takale wallahi namni yeroo baay'ee istii baay'isu namni nama jibbu namni ijaan argaa nama jibbu keeriin hisaaf hin baay'atu jechuudha. Maaliif ilma namaa jibbuun gaarii miti yoo dogoggorri jiraate walitti muun wal gorfatuun waan gaariidha. Afaan keenya dhageenya waan ta'eef anamma intala Oromooti miti Oromoo malee namni afaan kee dhagahu jiru Oromoon na jibbuu hin qabu jechuudha. So kanaaf namni foonsaa jibbuu hin qabu ofiisaa jibbuu hin qabu dogoggora irratti wal gorsuun ni danda'ama. Yaa garuu namni hundi dirqama na jaallatu qaba hin jedhu ani maaliif namni na jibbus namni na jaallatus wanta ka waan godhuufis beeka maal akkan godhus beeka nama jecha namaafis jibbiinsa namaafis jaalala namaafis hundaafuu nama bakka qabu miti isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa isin jaalladha. Mata duree haasaa kiyyaa irratti waan hin xumuruu barbaade. Yaa akkas ture bakka hin fedhu jeetiin jala muree itti maa amma yoo jaarsi kiyyaa na lole jalqaba dubbatte gaaree amma maa jijjiirte jedhe yoo inni na lole isinumatti hin bagadha jechuudha. Isinumatti hin bagadha namni yuutuubii kanarra na fudhatu ni jira. Yeroo baay'ee koomentiin argu kanuma shamarraniiti malee dhiira na argu. Maammadoon na fudhatu jira yoo jaarsi kiyya na ari'e jechuudha. Maaf yaada lama haasofta jedhee yoo jaarsi kiyya na lole yoo jaarsi kiyya bakka umayyuu sin fedhu afaan lama haasofta durii intaa jennee dubbanne amma yaada jijjiirte ati warra yuutuubii irraa walii galta malee naa waliin galtu jedhe yoo inni kan na ari'u ta'e namni na fudhatu jira hin ji'a bara yuutuubii kanarra siraa malee dhufee isinitti hime waa'ee carraaqoo. Ini waan miidiyaa kanallee baay'een jaallatu miidiyaatti waan argite dubbattanaan jedhe yoo na lole yoo weli ani hin beeku na fudhadhaa galaa bakka
jimmaa ta'u arsii haa ta'u na fudhattanii galtu jechuudha yoo jaarsi kiyya naan lole akkasii yeroo gaarii naaf qabaadhaa isin jaalladhaa.